Hai jirtu hordoftoota YouTube channel kooti akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa kooti guyyaarratti da'amee jechuudha torbeen gahee torbeenis gahee guyyaan sanbata guddaa gahee jechuudha nafarra ragafataa zanaa innitu charchi deemaa irra jechuudha kan akkam jirtu sin nagaa keessanii qofaa deemaa jira jireenya qofaa deemu qofaa jiraachuu qofaa nyaachuu qofaa hojjechuu qofaa jiraachuu baay'ee tokko ulfaatti nama sin jibbisiiste jechuudha jireenya qofaa waa'ee namarraa haa qabu qofaa yeroo jiraatanii waan baay'ee nama dhibbisa yaani nama dhibbisa jireenya nama dhibbisa qofaa jiraachuu keessatti jechuudha waan baay'ee tokko yeroo tokko namni wayi bilbila odeessa ture Bazuwe zannatee ramootni fataa biyyaallee jiraan akka jedhe boodii kana bichaa fudhee baanan jee kootirratti nufattu moo ati koo kana wada ijoollee obseetee naan jedhe nama ganaan xabaabbasa baay'een xabbasa yuutiin jedhe nan qoosennaa nama wayiitu yeroo tokko bilbila nama faana odeessa kanaaf namni sun bilbila haasa'a ture yeroo sana jireenyi qofaa baay'ee natti ulfaateera qofaa jiraachuun baay'ee ulfaata manallee meeqaan kireeffadhaa qallaboo namni sun finfinnee keessa jiraata jedhetu odeessa kanaaf qofaa jiraachuun baay'ee tokko ulfaataa isiniin jedha yaa jara keenya qofaa jiraachuu qofaa deemu baay'ee kanaaf anillee qophaa odeessuu fi qophaa deemurra jira qabeen faana odeessaa deemuun barbaadee jechuudha. Dubbis. Hai kan bultan. Dhaggeeffattoota daawwattoota keenya. Kunoo isinii qajeellee jiranu cheerchitti isinii kadhachuuf nagaan akka isinii baay'atu nagaa akka nuu taataniif akkasitti qajeellee jira jechuudha. Na waa'ee maalee odeessaan dura beektaa waa'ee qofaa jiraachuu namni qofaa jiraatu maal akka yaadu maal akka rakkatu kana odeessaan ture muuxannoo qabdu raatutti dabaliif namni tokko qofaa yeroo jiraatu maal yaada maaltu itti dhagahama jireenya akkamiis jiraata jireenya maqaadhaa jettee jireenya shiroo jiraata jireenya salphaa jiraata achi hambiraaw jireenya shiroo waa yaaduun qabu namni qofaa jiraatu baay'ee dhibbata namni qofaa jiraatu galu yaani goof yaani sabaa wal faalliseera dura yoo dhaggeeffatan namni qofaa jiraatu baay'ee maal yaadare waan mata isaa nyaata akkamiin nyaadha maal uffadha kana qofaa yaada garuu yaanni biraan man jira oke kan hin barbaade isa dhabar waan nyaataaf dhugaatii qofaa miti baay'ee nyaattus dhiistus yoo sammuun kee boqonnaa qabaate kanatti jireenya jiraadheettu sammuun immoo boqonnaan argatu kanaafuu namni tokko yoo boqonnaa sammuu qabaate kan inni jireenyi isaa gaariidha jiraachaa hin jiredhu malee waa shiroo bichaa nyaachuu foon bichaa nyaachuu samma eenyuyyuu nyaachuu danda'a kana inni karaarraayyuu yeroo baay'ee nyaachuu danda'a kadhatee nyaachuus hin danda'a garuu jireenya qofaa yeroo jiraatanitti wanta baay'eetu nama yaaddessa hirrina baay'eenis namatti dhagahama bakka duwwaa baay'eetu jiraata jechuudha namni tokko walitti dhufee lama ta'ee isa jiraatu tokko ta'ee isa jiraaturra walitti dhufee isa jiraatutu caala fakkeenyumaafuu namni tokko qofaasaa yoo karaarra deemu waan baay'ee yaadaa deema ofiisa yaada kuufachaa deema yaada deema lama ta'ee deema taanaan garuu haasaa deema odeessaa deema waan baay'ee hojjechaa deema kanaafuu gufuun illee sanna'u garaanis sanna'u jenna kanaaf yaada qofaa fi jireenya qofaa ni balaaleffannaa jechuudha nama ganama kanatti yaada qofaa jireenya qofaa ni balaaleffannaa si gaarii miti si kanaaf namni qofaasaa yaadu baay'ee ni miidhama kana siniin jenne akka har'a waa xinnoo tokko ishee kana sinii odeessineerra kan biraa waan irratti dabaltuuf
Kanaafi bukkaaneen baay'ee tokko garmalee hayiliidhaan galgala roobaa bulee cabbii roobaa bulee jechuudha. Lafti hundumtuu dhoqqeedha. Biyyi keenya bukkaan roobnaanii garatti deemanis hin jiru, garatti manaa baanis hin jiru. Dukkana taachoo namatti dukkana. Miteera? Caammaan illee innaa sana filatamuu qabachuudha. Mite? Kanaaf ganna kana immoo namni walitti sissiquun dirqama. Warri qofaa jiraatan lama lama ta'uun dirqama. Ganna kanaaf illee barbaada. Warri qofaa jiraatan. Ganni kun baay'ee qorra waan ta'eef bokkaan waan ta'eefis funaannachuun barbaadachuun dirqama. Qofaa jiraachuun hin danda'amu. Dhugaan isiniin jedha. Namni kamillee qofaa jiraachuu hin danda'utu akkam ta'etu akkam wanta fedhirra gaheetti qofaa jiraachuu hin danda'amu. Yeroo baay'ee maaliifi waa'ee akkasii odeessita fayyoo qofaa jiraachuu hin danda'amu iyyuu jechaa turtanii jireenya mataa ofii namni jiraachuu hin danda'u iyyuu jettu yeroo baay'ee jechuudha. Hin danda'ama garuu qofaa jiraachuun immoo hin ta'u. Nama qofaa fi muka qofaa dhaabbatu iyyuu muka qofaa dhaabbatu maal ta'a? Nama qofaa deemu fi muka qofaa dhaabbatu irraafamti. Ritaan mukti tokko qofaa isaatu dhaabbatee baay'ee raafama. Qilleensi isumarra bu'a waan ta'eef wanti isarraa qolatu hin jiru. Qilleensa sana wanti irraa qolatu hin jiru waan ta'eef yeroo hunda hirraafama. Garuu muka baay'ee ta'anii jiru ta'eeti qofaa hirraafama. Namni tokkotti ishis qofaa ishee yoo dhaabbattee Oromoon yoo mammaaku mukti tokko dhaarti moo hin bobaatii jedha. Miti jira. Mukti tokko qofaasaa hin boba'usi hin dhaarusi bakka faayidaan qabu. Mukti tokko dhaaramoo hin boba'a. Lama yoo ta'e garuu wal bobeessa. Namnis akkanuma baqqaan. Asii ol baana shamma. Asii gadeema asii olee wayya. Kanaaf nama aarummoo waan isinirraa haa qabu. Nama lafti noqqaa jedhee aaru isinirraa haa qabu. Bukkaan roobee nama aaru isinirraa haa qabu. Jira aaraara lafti maal noqqaa jedhee rizanii ani fakkaatu. Ma daandiitti bookaanirra daandii yoo qaxxaamurre charchiidha. Kanaaf guyyaa gaarii, sanbata gaarii, yeroo gaarii isin jenna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Nagaan oolaa. Ciao ciao.